Magaalaa Yaabeerroorraa kiiloomeetira 180 ol irratti argama. Godina Booranaa dhaasi keessumattuu rakkoon bonaa kan namaaf isaa hawaasa kan maan keessa hin jirti. Mootummaan gam nyaata namaaf horiitiin uummata kan maan keessa hin jiru waan jedhu odeeffachuu fi OBN garanaa qajeele. Akkuma sana duubatti argitan kana nyaati nama diqqaattu guddattu qulaammoon hin jirti. Gam horiilleen akkasuma. Haa taatuuti lakkoofsa uummataatii fi keessumattuu iyyuu deeggarsi dhufu walitti hin dhiyaatu. Tanaaf deeggarsi jajjabaanii akka isaaniif barbaachisu hawaasi asitti deeggarsa argamanii dubbifne yanuuf haasan. Horsiise bulaa wanni nu bullee kaanuun horii. Abbichi duri qonni qabe qonnaan bulu qonni sun lafin jiru dhibiroobaatiifu. Wanni nami bulee kaawuun horiin kaan haala ta'e wanni ati gurgurattu keessan jirtu. Kaan boni fixuu jira nami wanni inni bulee kaawuun horiin kaan gurguramettiin sirra goga kaan hin bitanii horiin raawwate jira uummati wanni inni jiruun horii tanaafuyyuu garaachi namaaf saalle godda'ee jira. Deeggarsi kan mootummaalleen durii yeroo dugisee oolaan buutu karaa buyyootiin deeggarsiin dhufa karaa qorsoriitiin deeggarsiin dhufa deeggarsi kulleen gam horiillee gam namaalleen wanti xiqqaa. Kun isaaf qulaammoo akkuma agummoo isaan nam dhaqqabanii yoo xaasaallee yoo buntaallee agumsaan nam dhaqqabaniin isaaf qulaammoo qoodate waliin ga'ee tina isaaf qulaammoo fudhate. Mootummaa waan qabuun karaa horiilleen karaa namaalleen nu akka waan danda'uun nu reebee nu dhaqqabuu male. Abjulo bulee immoo bakka bu'aa hoggansa dabalaa aanaa kanaati. Gam horiitiinis ta'e gam saaf namaatiin uummataaf horiilleen garaa jajjaba beela kee jira. Kanaaf mootummaan akka danda'a dhaqqabe ammallee deeggarsi kun hin ga'een jajjabaatee tufuu malee kaase. Sababa gabayaan hin jirreef nami reetii tokko gurgurateetiin badalla kuntaal tokko bitachuu hin danda'u. Sunuu gabayaa irratti wanni baay'inaan argaman jirtu barbaadi jabaateen sunuu argatanii boqqolloo kuntaalii tokko garbirree humsadiitti habitamaa jirta usaati. Sunuun argama. Sababa kanarraa kan ka'een uummatii yeroo ammaa kana horiin isaanii gabayaa irratti gurguratanuu waan baasuuf beel rakkoo cimtuu kee jira. Sababuma kanaan qorannoo gargaraa assessmentii gargaraa geggeessinee nullee qaamulaana gabaabneetiin jirra. Sababa kanaan deeggarsi maatii gammaatti maatii 10,459 nu dhaqqabee mootummaan akka nu eeyyameetiin deeggarsi geejjibsiifamaa jira. Sunii wal qabatee yeroo ammaa kana hamasi gartan kana deeggarsi fudhachuu jirani maatii 4,356 fi 53 fi deeggarsi yeroo ammaa kennamaa jira jechuudha. Gandooti taananillee haalli isaan itti bu'eetiin yeroo ammaa fudhachuu jiraniin jira. Haa ta'uuti malee deeggarsi kun gaamiti baay'inaa gammanam deeggarsa hancalalameen dhaqqabaniin jira. Maatiin deeggarsa gamman argatiniin jira. Gam kanaan ammallee deeggarsi akka barbaachisutti wanni jira hin jirti jechuudha. Aanaan kun keessumattuyyuu armaan dur idileen namoota gara 1,000 olitti qarqaaramaa ture jedhan. Haa ta'uuti amma keessumatti sababa hongee kanaanii gar namoota 10,000 oliitti itti darame. Kan jechuun namootaan idileen harki nama eeggatan horii malee jechuudha 10,000 oli. Abbu Muusaa Adamii ittaana bulchaa aanaa dhaasiiti. Booni guddaa fuuldura jira. Amma ageettituun buutti hin jirtu rakkoo kee jirra. Jii boonaa guddaa fuuldura jira. Sadarkaa horiin irra jiru sadarkaa namni irra jira arguu jirra. Kanaaf deeggarsi qaama adda addaa irraa kennamu dafee uummata kanaan bahuu danda'u qaba. Ololii tokko tokko immoo kan miidiyaan jiru akka boonii siyaasatti boona akka siyaasatti fudhachuun hin barbaachisu. Boonii yeroo ofii dhufaa durallee hin jira ammallee hin jira egerellee jiraachuu danda'a. Namatti akka danda'utti of dandamachiisa. Nama mootummaa akka danda'utti uummata bira dhaabatee uummata ofii jajjabeessee deemuu danda'u qaba. Warroottan boon dhaadheessan boonii dhaadheeffamullee deeggarsa uummata kan hin deeggarreedhaan uummata keenya biraan dhaqqabuu danda'u qabani. Kanaaf akka waliigalaatti qaamoleen uummata keenya deeggaruuf fedhii qaban kaka'umsa qaban baay'ee mul'achuu jiran. Kanaaf deeggarsa kan xiqqaa guddaallee hin tuffannu hammaan tan nuudhuuf kanallee akka waan guddoo fudhanne qaamni nu deeggaruu qabullee jabaatee nu deeggaruu danda'u qabaa waan jedhaate. Oduma wal fakkaatuun hawaasa horsiise bulaa aanaa Dubulluq hongee mudateen hanqina midhaan nyaataa qabaniif deeggarsi midhaanii taasifamaa jiraachuu bulchiinsi aanichaa beekseera. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Namoonni na duubatti argitan kun hawaasa horsiise bulaa aanaa Dubulluqe. Bara kana hongee godina Booranaatti mudateen hawaasni horsiise bulaas sababa hongee kanaan horiin isaanii harka dhume akkasumas deeggarsa nyaataafis hawaasa saaxilam ta'uu isaati. Silaa dur
wayita horii isaanii horsiisan horii isaanii gurguranii waan nyaataa bitatanii quufanii hawaasa bulanidha. Har'a garuu horiin isaanii jalaa duutiin kaan immoo jalaa qaqallachuutiin gatii baasuu dadhabuun har'a gargaarsa nyaataa kanneen barbaadan ta'aniiru. Wayita ammaas mootummaan naannoo Oromiyaa fi dhaabbileen garaagaraa deeggarsa midhaan nyaataa taasisaa jiraniin hawaasni na duubatti argitan kun deeggarsa midhaan nyaataa kanneen fudhataa jiran ta'uu isaati. Hawaasni kunis deeggarsa nyaataa argachuu isaaniitti gammaduu himaniiru. Kana caalaas mootummaan deeggarsa akka taasisuuf gaafataniiru. Loon yabbiyyaam tokkollee hin qaban. Duri aanaan looniitiin jirra amma aanaan loon tokkollee hin qaban. Rakkoon harkanuu qabdi rakkoon maata rakkoo bonaati. Rakkoon bonaa fuula hardhaanii nu ejjati bonii guyyaa tokkollee nu ejjanne jechuudha. Waan liqimsan hin qabne waan liqimsan waan tokko hin qabne waan liqimsan midhaan hin jiran garii garaachi horii haalu hin jiru waan qalan hin qabne haalu jiraatee garaacha rakkoon qabne. Kanaafuu furmaata mootummaan haqa jala gubbaatti nu qarqaaruu qaba akka hiyyatti. Gargaarsi hardhaa immoo akka man jirru warra irdaataa amma nu kennanii buyyoollee seenterri irra buusanii buyyoollee fudhannee jirra xixiqqoo tokko. Buyyoon eegaa qarqaarsa dandeetteetiin eegaa aganuu cufa looni dandamachiisu haa baattu malee hardhatti waan dur qaban hin qaban. Namillee galgala kana waan dhaabate nyaatiin qaba. Warra arnu bira ejjitee rakkoo tan amma akka kanan nu dhaqqabe guddoo galatoomaa hin. Akki miidhama guddaa miidhama wanni nu bodda qabnar bisaan achiyya nu baasan bisaan kanaaf bodda qabna waan bishaan kan dabre gar miidhama horii gargaraacha gargaarsallee irdaata xiqqaa tokko nana argatanii marraaq 300 jedhan ganda keennaatti kan argan malee gargaarsa mootummaallee waan argan malee hin qabne guddoo miidhamnami namaaf sa'ii kan galatooma yaa hin arganneyyuu. Kana hookiin hojja dhaabatanii dabranii ni malka. Deeggarsallee qaraanii wanni arjila qaban malee qaraanoo mana hin dhaqan. Wanni qarra qabin jirti. Horiin guddoo irra miidhame. Nami haa of jeesedhee ittiin gara dilloo kan faatti horiin irra obba'e. Haa harki sirraa jiru cufu hin jiraadha. Kanaaf miidhama guddaa jira. Qarqaartii waan irraa qaban malee qarooma hin jirani. Nami sabab guddaa tarqaba. Agaraacha gara horii illee gara namaallee. Aanaa Dubulluq gandoota garaagaraa keessatti hawaasni horsiisee bulaa 16,000 ol gargaarsa nyaataa kan barbaadu ta'uu fi wayita ammaa immoo mootummaa fi dhaabbileen garaagaraas deeggarsa nyaataa kan horii kan namaa fi akkasumas bishaan garaagaraa dhiyeessaa akka jiru immoo bulchaan aanaa Dubulluq obbo Gobbuu Caanaa himaniiru. Haalli bonaa baay'ee ulfaataa fi namaa fi horii irratti dhiibbaa guddaa uumaa kan jiru ta'uu isaati. Keessattuu beellada irratti loon irratti dooti horii bal'inaan jiraachuu isaa wanni ilaalee jira guyyaa guyyaa dabalaa kan jiru ta'uu isaa wanni irra dhaqqam jira. Yeroo ammaa deeggarsa ariifachiisaa yookaan midhaan emerjaansii maatii 16,000 fi 410 ariitiin akka deeggaraman weeyyamamee yeroo ammaa deeggarsi jalqabee jira. Guyyaa irraa midhaan kuntaala 722 dhaqqabanii raabsuu jalqabnee jirra jechuudha. Akkasuma maanguddooti daa'imman haadholee ulfaa haala bonaa kanaan qaamni isaanii gad bu'aa jiru nyaatii isaan dandamachiisuu danda'u faafaa yookaan CSB'n kuntaala 77.5 amma bu'ee nu dhaqqabee jira. Isas raabsuu jalqabnee jirra. Karaa biraatiin abbaan qabeenyaa rakkoo uummata keenyaa kan hubatee haala qabatamaa kee jira kan hubatee ana mooyyaleerra abbaa qabeenya obbo Wanduu Taayyee nami jedhamu burkii hazuuzi tokko haalli itti qopheesse deeggarsaaf nu erge maanguddoota daa'imman tan bira akka qaban taasisaa jiru jira. Waliigalatti rakkoo keessa jirtanaaf mootummaanis qaamoleen adda addaa haalitti nu deeggaraa jiranii kan jiruu fi deeggarsi waan dhufe nu dhaqqabe ariitiidhaan uummata bira dhaqqabsaa jirra jechuudha. Aanaan Dubulluq uummata 56,000 kan qabdu. Garuu bara kana immoo sababa hongeetiin qabeenyi horsiisee bulaallee gabaa kan argachuuf malu gabaa dhabee jira. Kanaaf uummanni hedduun sarara wal fakkaataa irra akka jirus odeeffannee jirra. Kanaan immoo uummanni kun miidhaa midhaan nyaataatiif rakkoo midhaan nyaataatiif waan saaxilameef deeggarsi atattamaa
dhaabbileen miti mootummaa akkuma mootummaan deeggarsa atattamaa taasisaa jiru jabinaan uummata kana bira deeggarsa barbaachisu akka geessisus bulchaan aanaa Dubulluq obbo Gobbuu Caannaa himaniiru. Kan amma fudhatan kun gahaa waan jedhu hin qabnu. Maatii baay'eettaaf kan kun birin dhaqqabne maatii baay'eettaaf. Tokkoffaa deeggarsi kun mataa isaa waa hundi waan of keessatti hammachuu qaba. Fakkeen akka faafaa, zayitii wantoota akkana of keessatti hammate qaamota kennan kanaaf fala kaa'uu danda'a. Kan gadaaf ammoo deeggarsa kan barbaadanii maatii baay'ee jira. Ammas deeggarsa barbaadan mootummaan itti fufiinsa yoo deeggariin qaamolee amma harqalleeyyii maata qalleessa kan callaa yoo deeggar kan giddu galeessa jiran kaamu gabayaan hin jiru. Horiin gabayaan qabu kaanaan duu jira. Qaala'insi jireenya ammoo baay'ee ol ka'ee jira. Haalli jireenya uuma bitachuu hin danda'ani. Kanaaf deeggarsi itti fufaa yoo ittiin fufiin maatiin giddu galeessa jiran sullee hin deemee balaa kan dandamachuu hin danda'an. Kanaaf deeggarsi mootummaa itti fufuu qaba. Qaamolee miti mootummaas deeggaruu qaban. Namas horiis deeggaruu qaban. Haal qabatama keenan amma qaamolee miti mootummaa ana kan deeggaran hin jiran. Inni joona adda addaa kan keessa kolleen hin jiru. Kallattiin namni deeggarsi nuugan horiifis namaafis kan godhaa jiru mootummaan. Inni joona adda addaa kan biraan hin jiru. Gabaasa qindaa'eef Habtaamuu Saamu'eel Dubulluq irraa. Qabeenya uumamaa beellanni irraa fayyadamu irratti bu'uuraaleen misoomaa yoo hojjetaman rakkoo hongeerraa dandamachuu akka danda'amu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Diilloo beeksisee jira. Eela bishaanii fi soogidda kan qabu booqeen Diilloo qabeenya uumamaa godina Booranaatti bal'inni oduu kanaas akka taanutti isin bira ga'a. Waan durbatti argitan kun eela Diilloo jedhama. Eelli Diilloo kun godina Booranaa aanaa Diilloo keessatti argama. Eelli kun yookaan bu'aan kun eela 17 fi soogidda horii nyaattu qaba. Eelli 17 kun bakka horiin horsee bulaa naannoo kana irraa yookaan immoo keessaa dhuguudha. Eelaan kun wayita bonaa horiin hedduun keessaa kan itti fayyadamanidha. Rakkoo hawaasa horsee bulaa naannoo kana furuufillee eelaan Diilloo kun baay'ee murteessaa ta'uu isaati. Kanaanis eelaa kana keessatti horiin keessattuu re'ootaa fi loon hedduun isaanii wayita seenanii dhugan haga seenanii dhuganii bahuudhaaf haga saayitii 6 akka itti fudhatu odeeffannee jirra. Booqee marsee sooddi marsee bishaan isaan gartan kan soodda kee jira. Yoo isin soodda kan fudhannu waniin waliin baafannarre sila waniin uufuu dhagaa lagaalii dandeen buu. Dheebuun gaargale gaalii kun goorra dhaqa dandeer min buu. Re'ee uqqatu keessan baatu looyyee uqqatan keessan baani. Gaamuna naa koreeraa bagadaa garaan ol ta'enne waniin iyyina mootummaatti iyyina inni yoo mootummaan kun jalli iyyina enne sababa karaa kanaati karaan kun nurra bati. Yoo iyyuu mootummaan itti nu xiyyeeffate jenne yoo kanaan kun nu midhaagee jedhani buboon hin dandaman. Garuu eelaan kun ituu daandii qabaatee akkaataa salphaadhaan horiin naannoo kana hongeef saaxilamuu keessaa bahuu danda'u. Dhimma kana immoo kan irraa odeeffannee hoogganaa waajjira qonnaa aanaa Diilloo obbo Sooraa Guyyooti. Hiriyaa kun Diilloo kan horiin fayyadamu ganda yoo xiqqaate gandi 5 fayyadamu. Cirrateen asiinitti fayyadamti. Armaan Diilloo baaddaan itti fayyadamti. Bilaala asiinitti fayyadama. Mataan isii magaalaa itti fayyadama. Gandi 4 armaa fayyadama. Rakkoo boona horsiisee bulaan kun wanni qabu horii. Horii kan immoo gaaf bisaan hin argatin akkamiin fayyadama mataan isii rakkoo. Akkanaafi carraan gara mootummaatiin xiyyeeffannoo kennamuu danda'u mootummaa qofaan inni jiyoo ta'uuti. Qaamni uummatan deeggarsa barbaaduuf dhufu karaan kun bal'ate horiin kun fuula bishaan kanaan dhugee galuu danda'u qabee wantoonni rakkoo. Sa'aatii kan horii kaasuu jiran re'een dandeettee seentu loon seenan kaasu booqee kayyoo sangalta yoo sila dhugumaan namni kaseen taate namni keessa bahuu hin danda'u rakkoo. Yoo xiqqaate sa'aatii 7-8 keessatti arma seenteen baata ganamuu seenti. Saa 8 malee bahuu hin danda'amu. Bosoraa Guyyoo keessattuu rakkoo horsee bulaa naannoo kana furuudhaaf atuu eelaan kun daandiin gaariin itti ba'ee hawaasni naannoo kana rakkoo hongee jalaa baraaramuu danda'a. Bishaan dhugaatii gahaan illee booqee Diilloo kana keessa akka jiru nutti himanii jiru. Yoo xiqqaate karaa tokko faanani karaan gam karaan karaa jira gam suniin karaa jira karaan kun hundiinuu kallattii danda'amuun itti ba'ee uummati kun fayyadama ta'uu hin danda'ama.
yoo sun ta'e rakkoo bunaatiin akkanum saaxilama. Kanaaf mootummaanis xiyyeeffannoo kenne eela bishaan dhugaatii horiin keessaa fayyadamu kanaaf daandii akka baasu xiyyeeffannoo barbaachisa. Gabaasa qindaa'eef Habtaamuu Saamu'eel aanaa Diilloo irraa. Kabajamtoota daawwattoota keenya as istuudiyoo keenya kan yeroo magaalaa Yaaballoo irraa oduun keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Godina Booranaatti deeggarsi margaa bishaanii fi nyaataa itti fufiinsaan taasifamaa jira. Hanga oduun kun qindaa'utti midhaan kuntaalli 9,000 fi margi beeliin 31,000 ol godina Booranaa qaqqabee jira. Guyyoo Jiloo dabalata qaba. Godina Booranaatti bonii dheerachuu isaatiin miidhaa ga'uu jiru xiqqeessuu fi mootummaan dhaabbilee miti mootummaatii fi qaamoleen akka deeggarsa namaaf saaf taasisuu jiran. Aanaalee bonii miidhuu jiru keessaa aanaan Elwayyee istook deeggarsi fulatanalletti bishaan dhugaatillee haa ta'u deeggarsi nyaata beelladaa taasifamuu jira. Rakkoon jirtu immoo cimtuu waan taateef deeggarsi kun walirraa akka hin cinne gaafatan. Wanni lubbuun ta'e narmi geettee fuuzuu qarqaarsa mootummaati. Marrallee arsitti halee gaarii tokko buusanii ibsarri tokko asin nu buusanii amma qoodachuu jira. Amma qoodaa fi bishaanlee nammatan nu bu'anii akkasiin rakkoon guddoo harkanu qabdi. Horiin guddoo du'u jira. Guddoo kaasuu jira. Bokkayii nu bu'uun ammallee tokko lolaan dhumu. Akkasii rakkoon harkanu qabdi taana. Bishaan qarqaarsisanii tolchuu jira. Bishaan immoo wanni nu hojjuu jiranii marri kun ammoo fulaa saarii kana bu'ee yaa fulaa senterii kana fudhatanii akka aanaatti bootii nu gargaaruu jiranii aanaanii Elwayyee bootii tokko arqabanii bakka dhufuun deemanii fulaa eelii simmintoo maaniin jirutti fulaa rootoo jirutti nu gargaaruu jiran. Gara immoo nyaata namaallee akkuma loonii sun rakkoo qabna namni nu nyaata hin qabu. Deeggarsa taasifame kana hawaasa horsiifate bulaa kun guddoo galateeffate. Akkasitti galatoomaa kan dhuftaniitiin yaada lubbuun nama jirtu nu dhaqqabdanii nu rakkoteen tan gartan galatoomaa isaniin jedha. Keessumaa aanaa kanatti aanalee hedduurraa bona kan dheetanii nami garanatti dhufe hedduu waan jiruuf xiyyeeffannaa addaa dubartoota ulfaatiif daa'immaniif akkasumallee maanguddootaaf kennamuuf akkuman dhaayyuu gaafatan. Haloonii akka ta'etti nu gara nu gargaaruu jira bishaanlee nu gargaaruu jiranii mariillee nam halee nu bu'ee jira. Kanaaf gal lubbu namaa sodaa jirra gara lubbu namaa akka baay'isa jira jechuudha. Loo yaayyuu jibbaanne akka ilmeen naman hundoon akka haadhi ulfan hundoon akka haadhi hoosisan hundoon. Akka jaartiin laaftuun duri loon kan gulaayyaa nam loon duu jira nama mukkan jala duu jirtu hundoone mootummaan nu dhaqqabuuwe. Aanaa Elwayyeetti rabsaan bishaan dhugaatii namaaf sahaa marri nyaata horii beelin 2,377 na dhaqqabe. Naannoo sabootaaf sablammoota uummattoota kibbaatti godinuu konsoo ammoo deeggarsa addaa nyaata beellada irratti hawaasa kanaa tolchuu takka jiru kanutti hime. Aanaa Elwayyee abbaa qallicha gurrooti. Bootti isaan ergan keemaannoo bootti lama nu deeggaranii jiran bishaan bootti lama uummatii konsoo kan qofaanitii buyyoo FSR 3 godina dhuuf keessa aanaa dhaqqabee jira. Han qofaaniti uummatii konsoo agammaatti mataa fiitiin kakkaa'umsuun fiitiin ka'ee buuyyoof cidii akka isan gartan kan gara konkolaataa 8 nu immoo cidiif buuyyoo isaan haamanii akka aanaatti abbootiin qabeenyaa kennalleen margaa warri konsoo nu deeggara keessa FSR 5 warri abbootii qabeenyaalleen dhaqee achi fa'ee nu deeggaree jira. Nulleen akkuma isan gartan kan halee jalqabne yoo uummatii konsoo kunini aameetiin marga kanaan nu deeggaru akka aanaatti akka leetii jalqabneetiin FSR garjaa kireeffannee marritti buusuu jirra. Gama immoo hanqina nyaataatiiniti wanni jira bal'inaan jira. Agammaatti gara faafaa fi boqqolloo emerjensiin dhufe haa emerjensii adoon ta'in haa itti eegannoo irra godinii nuukan gara kintaal 230 haga'u uummata kanaan rabsinee jirra. Han qofaaniti ollaa keessumatti ijoollee xixiqqoo jaarsa nam qaqallateetiin jedhu karaa ogeeyyii fayyaatiin warri madaalamee warri to'atee warri dhufeetiin jedhu deebiin namoota keessatti akka jaarrota akka ijoollee baay'inaan bira jaajineetiin jirra. Hagga baasuun qindaa'etti marri akka godina Booranaatti 31,477 la dhaqqabe gama mootummaati qaamolee mootummaaf miti mootummaatiin akkasumallee deeggarsi midhaan nyaataa kintaalii 7,869 hagga baasuun qindaa'etti dhaqqabuusa ittaana bulchaa godina Booranaa abbaa Abdisalaam Waarootti nutti hime. Kan jiru deeggarsa kallattii adda addaatiin taasisaa jira. Kanaanis ol qabatee nyaatni beelladaa beeliin 27 olii haalli nu dhaqqabee aanaleef rabsineetiin uummata bira ga'ee jira. Dabalataan immoo nyaata namaatiin wal qabatee
fayyadamtoota 166 oliif midhaan deeggarsaa naannoo irraa fe'amee aanalee sagaliif dhaqqabee jira. Kanaafis geejjibsiifamee dhufaa kan jirudha. Kanaanis wal qabatee akka mootummaan rakkoon kun erga uumamee miidhaan kallattii gargaraatiin akka hin dhaqqabne deeggarsa gamuundaan taasisaa kan jiru. Sababa roobii hagayyaa dhabamurraa kan ka'e rakkoon bishaanis nu qunnamee kan irraa kaa'amee boottiin 12 naannoorraa nuuf ergamee dabalataan ka godin jiruun boottiin gara 15 haalli bishaan dhugaatii ummataaf aanalee hundirratti tajaajila kennaa jiru jira. Kan irraa ka'ee fuulduraafis rakkoon kallattii adda addaatiin akka hin dhaqqabne qophiiwwan ammumaa kaasnee kallattii adda addaatiin taasisaa jirra. Kunis xiyyeeffannaa cimaan itti kennamee fuulduraaf deeggarsiituuf qabu kan barbaachisu ta'uu ibsuu barbaada jechuudha. Horaa bulaa. Gabaas qindaa'eef Moojiloo Saariiti.